Harka fuunii bahaadhiyaa kaabaa kibbaa kanneen nu dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagantaan reediyoo HM dambalii isaa gabaabaa karaa intarneetiin dabarsuu irratti argama. Odeeffannoo wayitaawaa biyya keessaa siyaasaaf diinagdee akkasumas oduuwwan biyyoota alaa dabarsuu irratti argamam. Karaa gabaabaa chaanaalii reediyoo HM sabiskiraayib sheer laayik godhuun nu hordofaa isiniin jennam. Walqixxuu aadaa karaa oduuttaan ce'am sirni kabajaa gootota Oromoo bakka abbaan diinagdee ABO WBO jaalmilkeessaa fi abbootiin birgeedii WBO zoonii lixaa argamanitti bifa hawwataa ta'een ebla 15 bara 2023 kabajame oole. Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo keessatti maqaa WBO waliin hidhata qabdan jedhuun hidhaan hammeesseeram. Guyyaan 18 barri 2023 murni gurmaa'uun uummata Oromoo saamuun ajjeesuun waraana isaa Oromiyaa keessatti bobbaasuun bilisiginnaan bakkeewwan bobba'u mara keessatti madda galumsaa ta'uudhaan hidhaa fi hanga lubbuu namoota nagaa obbaasuudhaatti gocha suukanneessaa raawwachaa jira. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa Ciroo waajjira poolisii aanaa Cirootti araddaana jabaa sirraa qabuun namoota maqaan isaanii Teemihaa jedhamu baatii 3 dura hidhanii kan jiran yoo ta'u hanga yoonaas waan isheen keessaa quba hin qabnu jedham. Akka jiraattonni magaalaa Ciroo jedhanitti kanneen maqaan isaanii ammaaf adda hin baane gandoota baadiyyaa fi magaalicha keessaa guuruudhaan deeggartoota WBO'ti jechuun hidhanii hiraarsaa akka jiranii fi gariin ammoo achi buutee dhabamsiisaniiru. Kanaan osoo jiru dhoksaadhaan lubbuu namoota obbaasuun kan jiran lakkoofsaan hedduu ta'uu jiraattonni har'aata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo jedhamu keessatti tikoonni bilisiginnaa ilmaan Oromoo hordofuun hidhaa jabeessan. Ebla 18 barri 2023 impaayera diigamuudhaaf qarqararra jiru utubee dhaabuudhaaf tikoonni bilisiginnaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti bakkoota ilmaan Oromoo socho'anii fi heddumminaan hordofuudhaan sabummaa Oromoo ta'anii fi afaan Oromoo dubbatan qofaaf qabanii hidhaa jiru. Haaluma kanaan deeggartoota tilmaamaan 150 ta'an magaalaa Finfinnee mana hidhaa Meeksikoo Wanjal yookiin Marmaraa jedhamu keessatti hidhuudhaan gidirsuu fi miidhaa qorqarbiidhaaf saaxilaa jiru. Namoota qabanii hidhan kanneen reebicha irratti raawwachaa murtii tokko malee baatilee dheeraaf rakkisaa fi doorsisa guddaa irraan ga'uun hedduun isaanii dhukkubsatanii yaala dhabuun miidhamuu fi barataa Yaasin Abduu baatii tokko oliif murtee malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu fi rakkoo ulfaataa irra akka ga'aa jiru maddeen keenya himaniin. Ilmaan Oromoo dachee abbaa isaanii irratti ba'anii galuun yeroo itti ulfaate kanatti gabrummaa jalaa tokko olii yookiin buqqisuudhaaf furmaata Oromoon qabu waraana bilisummaa Oromoo qofa tumsuudhaan kanneen jiran jiraattota magaalaa Finfinneetiin. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ayiraa keessatti waraanni faashistii Itoophiyaa konkolaachisaa tokko rukutuudhaan yoo madeessan aanaa Qilxuu Kaarraa keessatti ammoo namoota hidhuudhaa fi qabeenya saamaa jiraachuun beekame. Ebla 18 barri 2023 murni bilisiginnaa goolumsaa fi tasgabbii waaraatti impaayerii tikfachuudhaaf dadhabuu yookiin ilmaan Oromoo cufa ilaalcha siyaasaa itti maxxansuun gola Oromiyaa keessatti hidhaa ajjeechaa saamaa fi rakkoo hedduu irratti geggeessuun umrii aangoo isaa dheereffachuu irratti argama. Haaluma kanaan dheengadda ebla 15 bara 2023 lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa ganda Duwwaa Takkaa keessatti konkolaachisaa Lammii Mootii jedhamu dirqamaan nu deemsisi jechuun waraanni faashistii PP rasaasa itti dhukaasuun qaama isaa bakka lama madeessuun yeroo ammaa hospitaala Ayiraa keessatti yaalamaa jiraachuu fi haalli fayyummaa isaas yaaddessaa ta'uun barameera. Oduu biraatiin ammoo lixuma Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa keessatti kaabinootaa fi waraanni murna bilisiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun namoota baatii 4 olii hidhuu fi maallaqa mana isaanii deemuun saamaa jiraachuun barameera. Namoota haala kanaan dararamaa jiran keessaa Buzaayyoo Zalaalam kan jedhamu baatii 4 oliif kan hidhame yoo ta'u Obbo Jaarraa Milkii kan jedhamu ammoo qabeenya guddaa saamamuudhaa fi mana hidhaa keessattis dararamaa jiru. Dabalataanis namoota hedduu hidhamanii jiran keessaa kan maqaan arganne muraasni isaanii Gammachiis Warquu fi Girmaa Qixxaataa kan jedhamanis hidhamanii halkanii fi guyyaa dararaa irratti geggeeffamaa jiru. Rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniin.